qawweedhaan nama dirqanii uummata jalatti bulchuun gara mootummaatiinis gara fedheenu dhaabbachuu qaba jennee amanna. Maqaa keenyas miti maqaa eenyus miti shaneen qaama hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo caasaa adda bilisummaa Oromoo keessaa kora sabaa gumii sabaatti ani qaama wanni sadaffaa kan jiruu fi hojii guyyaa guyyaa waloodhaan kan hoogganummaa kennuudha. Taa'anii waliin haasa'anii garaagarummaa ilaalcha siyaasaa jiru waliin furachuun waan hireensaa dhabameef dirqamne qawweetti seenne waan hangammaa Oromoon argate kana fiduu keessatti adda bilisummaa Oromootu qooda olaanaa qaba. Adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo kan waan sana hojiitti godhan itti lubbuu isaatiin waan sana kan godhe waraana bilisummaa Oromoo. Maqaa keenyas miti maqaa eenyus miti shaneen qaama hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo caasaa adda bilisummaa Oromoo keessaa kora sabaa gumii sabaatti ani qaama wanni sadaffaa kan jiruu fi hojii guyyaa guyyaa waloodhaan kan hoogganummaa kennuudha. Shanee gumii yookaan miseensota koree hojii raawwachiiftuu warra hoogganummaa kennu sun hagamma qondaaltoti mootummaa yoo badiin hojjetamtu shanee tolcheedhani maqaa gizeetti kan dhageen maaliif morman fakkeenyaaf qondaalli mootummaa tokko dhiyoo waan ni barreesse waan amboo ta'eni shanee shororkoo sooma bosona dhufta kan gooti maani jedhan warri woboo eegeedhaan maqaa warra woboo malee shanee tan maaliif yaaman yookaan amma difeendin goon isan shaneen nuti maqaa eenyu akka shaneen akkan jedhutti akkan masi ibsetti shanee beektee miti amma akkan shaneen maal akka hojii raawwachiiftu shaneen bakka adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'u miti isaanii qaama biraa qaama alatti hafesaniif akka isaan jedhan ni beekna. Kanaaf nuti akka adda bilisummaa Oromootti amma hooggana keenya jala hin jiru waraanni suni waraana san bakka buune waa dubbachuu yookaan waraana san irratti aangoo ajajuu hin qabnu. Kanaaf shanee isa san jedhan maqaa sirrii miti humna hidhatee bosonatti hafee kan lolaa jiran kan dhabamsiisuudhaaf yaalaa jiran maqaa sanii yaamu. Maaliif akka isaan maqichaan yaamuu filatan isaantu beeka isaan yoo gaafatte gaariidha. Kanaaf nuti isarratti yeroo isaan akkas jedhan waa jechuu maqichaaf jennee waa jechuun waan nurraa barbaachisu miti. Miseensoti keessa yookaan deeggartooti keessan haa ifatti amma abaa'oo deeggaranii yeroo iddoo waltama kan fana agarra sooshaal miidiyaa gubbaatti maqaa isaanii dhaa'uu hin qabne malee even warra hojii raawwachiiftuyyuu horee jiddu galeessaallee kee jiran keessa namoonni tokko tokko footoo suuraa warra bosona jiru sun yeroo maxxansan yookaan tarkaaffii warri sun fudhate dafanii miidiyaa irratti appideetoo godhan ijjecha godhanii waan aganaa hojii yaala godhan jedhanii gizee isaanii propaganda akkas hojjetanii nagar miseensi kun yoo qaama keessan taate maaliif yoo wal kanaa wal qubiin qabne maaliif adab hin qabsiin miseensota keenya eenyufaa jettee keessaa baaftee na gaafate abaluu kana godha yoo naan jette malee Facebook irratti eenyu maal maxxansa waan isa hordofne waa jechuun danda'amuu fi maqaan Facebook irra jiru kun ka eenyuti kamtu dhugaa kamtu sobaa kan jedhu hin beeknu garuu akka dhaabaatti nuti miseensi keenyas hoogganni keenyas waan karaa nagaa hojii karaa nagaa biyya kana keessatti galmoofne hojii karaa nagaa geggeessaa jirra malee quunnamtiis hin qabnu isa dhaadheessuuttis hin jirru kan immoo hubatamuu qabu ummanni waan mootummaan godhaa jirurraa waan waraanni mootummaa godhaa jirurraa waan Wallagga keessatti ta'aa jiru waan Gujii keessatti ta'aa jiru waan ammoo hammaateeyyuu dhufee guutuu Oromiyaatti ta'aa jiru manni keenya gidiraa hamaa keessa jiraachuurraa aarii guddaa qaba garaa nammaateera waan ta'eef walgahii keenya irrattis ta'e walgahii dhaabba kamii irrattis ta'e waltajjii hawaasaa fedhe irrattis ta'e walgahii mootummaa waltajjii mootummaa irrattis ta'e suuraa waraana sanii yookaan dhaadannoo maqaa waraana sanii kaasuu fi xiiqii gaddasaa aariisaa ibsachuu ummanni ni argina sana waltajjii adda irratti kan keenya irratti to'achuudhaaf tattaafannaa waltajjii keenya irratti waan akkasii akka hin taane waa'ee waraanaa hin dhaadheessinu qawweedhaan waraanaan formaata finna jenneetis deemaan jirru qawweedhaan nama dirqanii uummata jalatti bulchuun gara mootummaatiinis gara fedheenu dhaabbachuu qaba jennee amanna. Furmaanni biyya kanaa nagaadhaan wal mariidhaan dhufa jennee waan amannuufi sanuma gaggeessaa jiran. Isan dhaab siyaasa Oromoo keessaa dhaab guddaa dhaab maqaa qabu. Yoo rakkoon Oromiyaa keessatti taate ibsin kennitanii ibsa keessanillee namoota hedduun sheeriin godhanii miidiyaan gurguddaallee ni hojjeta. Mootummaa kiritisaayiz gootanii mootummaan daba kana hojjetee jettanii sanii dubbattan malee fakkeenya qaam cufayyuu isaanii qaama uummata irra miidhaa geesses kiritisaayiz godhuun isanirra eegabdi. Gaafita yeroo dabarellee gizee san ibsa kennitan isanii gaafadhee ture naan deebimne meebi gaafedduu kaayir dabarte turte. Gizee sanii fakkeenya waraanni bilisummaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin jechaa kun inni gizee inni filata wayitti dhiibbaa uumee jedhanii yaadi irra kennitan faan dhageen ittuma amantammoo marraaf qusattan. Nuti odeeffannoo qabaanne miidhaa nama nagaarra gahu kan balaaleffachuu dhiifnu
hin qabnu amma ibsa keenya argiteetta ta'e. Gaafa ajjecha buraayyuutti ta'e balaaleffannee ibsa baafneerra. Akka walii galaattamuu nuti uummati nagaan sababa kamiif uummati nagaan qaama hidhateen miidhamuu hin qabu. Kan kana godhaa jiru immoo uummanni nagaan kan miidhamaa jiru qaama hidhate kan mootummaati. Waraana raayyaa ittisa biyyaatu uummata fixaa jira. Odeeffannoon isaa ragaan isaa baay'eetu jira. Miidiyaa irrattis argaa turte abdadha. Kanaaf eenyutu godhe eenyutu miidhaa uummatarraan gahe nama nagaarraan gahe mootummaadha silaa kan yoo biyya kana sirriitti ni bulcha ta'e mootummaadha kan hordofee haqatti ka waan haqaa hordofee uummata nagaa tiksuudhaaf gaafatama qabu kana godhuu qaba jenna waan arganne waan ragaa arganne waan balaaleffatamuu qabu hin dhiifnu ka dhiisne hin qabnu wanti kun nam tokko irratti murna hanga tokko irratti yookaan nama hanga tokko irratti qiyyafatame akeeka namootaan ilaalcha namootaan hanga tokko irratti qiyyafatame isa karaarra maqsuudhaan furmaati biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif humnoota siyaasaa hundi hojjetan gaariidha jennee ibsa baafneerra ija waliigalaatiin akkasitti ilaaluu filanna. Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n waggaa baay'ee fi qawwee lola ture. Isaan ammoo eegi jijjiirame kun dhufee jedhan deebiftanii karaan qawwee kun nun baasisataniif gootan. Achiin dura gaa Abiyyiif Lammaan faan gareen tun nangoo qabattas qawween Oromiyaa laabireet goonaa ettaniittuma amantaa qabda ammoo waan qawwee kanarra gibaaf gootanii turtan yookaan abdii kutattanii turtan. Qawwee namni gaafas qabsoon Oromoodhaa Adda Bilisummaa Oromoo jalqabas karaan nagaa biyya kana keessatti karaan nagaa taa'anii waliin haasa'anii garaagarummaa ilaalcha siyaasaa jiru waliin furachuun waan hireensaa dhabameef dirqamne qawweetti seenne malee qawweetu qofatu nu baasa qawwee qofatu furmaata qawweetu filatamaadha jennee miti dirqamneeti qabsoo hidhannootti seenne amma gaafa dhufnus sun dhaabbateera jedhanii waadaa seenanii karaan sun nun baasu karaan sun hin deemsisu jedhanii waadaa seenanii waadaa sana hojiitti hiikuu jenneeti dhufne. Akkasitti qawweetti ni jenne. Agsun ammoo qawweetti fayyadamtanii loltooti keessanii waraanum qabdan turtanii miti agsunti. Waraanni sun ammoo hojjechuu qabu hojjechaa ture baasuun fakkeenyaaf gizee hedduu qondaaltoti mootummaa yoo san dhaadheessan dhageenya waan isaan isaniin jedhan jechuu qiyya. Fakkeenyaaf warri gaafa wayyaaniin jirtu rasaas tokko hin dhukaasin jijjiiramii qabsoo dhufennaa dhukaasuu jalqabdaniidha. Bar wayyaanii sunu dhukaastanii hin beektan isa. Isa ana waan gaafattu gaafas jalum jirtarre walumaan jirtan hoggan kasan kennisanii miti aga addaan hin bahin jechuu qiyya. Ati ana gaafachuurra atis waan beektu qabaachuu qabda namni nu daawwatu kunis waan beeku numa qaba jijjiirama har'a Itoophiyaa keessatti dhufe har'a qofaa miti tu dubbannu jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti hanga ammaatitti suutaan dhufaa jiru hunda qabsoo bilisummaa Oromootu fide jennee amanna nuti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ammoo qooda guddaa kan qabuuf hogganni qabsoo bilisummaa Oromoo immoo ABO'dha jennee amanna nuti. Wayyaanee EPRDF kan waggaa 27 uummata kana gidirsaa ture kan butuchee lolaanis karaa fincila diddaa gabrummaanis hojii adda addaa keessatti caasaa diinaa keessatti hojjechuudhaanis kan jilbeenfachiise kan isaan cabsee haala har'aa kanatti isaan fide Adda Bilisummaa Oromooti jennee dhibbatti amanna nuti. Inni isaanii nu kaafnee maali? Isarratti isa uummanni haa jedhu isa waan guddaatti hin fudhadhu. Kaan isaniin hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromootiin daldala hojjetanii isaniin jedhan koomishinarra kaatu dhageenya yeroo baay'ee fakkeenyaaf gareen teessanii gizee alaatti fakkeenya Januwaarii waanii guyyaa maanii akkasuma fakkaata guyyaa bilisummaa guyyaa qabsaa'ota akkas jedhanii injiraa miti guyyaan kabajam tokko exactly guyyaan beeku na sirreessi guyyaa sun irratti fuula adda addaatti uummatii sappoortiin godha maaniin godha propaganda soba hojjettaniidha waan kana qondaala keessan jajjaba tokko irra dhagaye. Tokkoon inni namni lama sadii natti waan kan dhugasitti ma qabsaa'otum lubbuun hin jirre achuma keessa wareegaman fa suura bardurii wanni jettanii footoo wanni jettanii waraanni bilisummaa Oromoo waan akkana waan fudhatee beektanii uummataan sobdaniidha wanni kun dhuguma. Ayyaanni kabajamu sirreessi ka jette ayyaanni Adda Bilisummaa Oromoo keessatti kabajamu ayyaana gurguddaa lamatu jira. Tokko Eebila 15 guyyaa wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromooti. Inni kuni wareegamtoota qabsoo kanaaf
wareegaman kan adda bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman haa ta'u kasan duraallee kan hangar'aattillee qabsoo saba kanaatiif jecha wareegaman kan itti yaadataman eebila 15 innis seenaa mataasaa qabama yeroo nurraa gubaa shinni gatti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo qabsoo kanaaf tokkummaa saba kanaatiif jecha bakka tokkotti boolla tokkotti kattawwaalaman amantiidhaan addan baanu jedhanii kaayyoo isaaniitti cachanii katti wareegaman sanarraa kan sababa godhateedha. Tokko sana yaadne tokko immoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan kabajamu inni immoo akkuma nama siin jedhu guyyaan waraana bilisummaa Oromoo akkuma nama siin jedhu addi bilisummaa Oromootu qabsoo saba kanaa keessatti bakka ol aanaa qaba waan hangammaa ta'e kana waan hangammaa Oromoon argate kana fiduu keessatti adda bilisummaa Oromootu qooda olaanaa qaba. Adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo kan waan sana hojiitti godhan itti lubbuu isaatiin waan sana kan godhe waraana bilisummaa Oromooti. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaan waraana kana bara baraan qoonni inni qabsoo kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaate bara baraan yaadatamuu qaba yaada jedhurraayi guyyaan waraana bilisummaa Oromoo sun murtaa'e guyyoota kana jira. Guyyaa sana maallaqa walitti qabatu jette guyyaa sana daldala jette daldalicha hin beekani. Sobaan fakkeenya namoota viidiyoo waggaa 12 dur waraabama uummatatti agarsiisanii tarkaanfii akkana fudhatee waraana bilisummaa Oromoo jedhanii namni kun baay'ee natti yoo dhugataatti. Ilaa waan olola namni oofu ani akkuma nama reefuu siin jedhe waan dabballee mootummaa haasoftuuf waan argitee nama akka amma dabballee mootummaa fakkeenyaaf amma engadda muummeen ministeera baheetu neetwoorkiin dhiyaarraa citeera kunna irraa nageenyaaf jennee goonee jedhaniitu haasa'anii Dr. Abiy jechaadha. Achi immoo gadi ba'ameetu warri jedhi jedhamee waa jedhu immoo wanti citee hin jiru neetwoorkiin citee hin jiru jedhan. Deebi'eetu gaafuma sana Dr. Abiy waan kana immoo nagaadhaan furuudhaaf yaalla nagaadhaanis furamuu qaba rakkoon kunii jedhan. Achi immoo gadi ba'eetu warri waanuma jedhi jedhame immoo jedhu hanga dhumaa ni dhabamsiifna malee jedhe nama maqaanaa dhoofte sun lolaa jirra dhabamsiisaa milkaa jirra hanga dhabamsiifnutti immoo dhaabbatu jedhe jechaadha. Olola kanaan akkasitti ilaala warra waanuma fedhu waan jechuu fedhu jibbaa qabu waan sababa fedhe haa qabaatu ofuma haasa'u ololaaf deebii kennuun nama rakkisa. Kan nuti godhaa turre biyya keessattis biyya alaattis guyyaan ayyaanota lamaan kuni kabajamaa turanii har'allee nama kabajamu seenaadha waan ta'eef seena qabeessa waan ta'eef jechaadha. Duraan teettu alatti miseensoti keenya deeggartooti keenya kan godhan guyyaa kan sababa godhatanii guyyaa kana yeroo walitti dhufan qabsoodhaaf waa gumaachuu qabsoodhaaf waan danda'an gumaachuu qabsootu ittiin geggeeffamaa ture. Qabsoon kun akkasitti as gahe biyya keessaas biyya alaatis deeggarsa uummata keenyaatiin as gahe malee gargaarsa biraan qabu uummata kana irratti hirkatee uummata kana ofii isaatiin qabsoo kana asiin gaate qabsaa'ota isaatiin sana kan godhamaa ture qabsaa'otatu waan sana godhaa ture. Ani waa'ee daldalaa qaban qabu. Eessa fuudhanaa ta'a warra kun fakkeenyaaf ani gisee hedduu warra qabsoo keessa kana seenaa isaanii baay'ee waan wanni dhufitti dhiyaadhee gaggaafadha waan hedduu gaggaafadha. Qabsooni ijoolleen bosona gootu waan addaati warri amma qondaaltota wal jiranii qabsoo suniin daldalan isaniyyuu waa isanii rakkaasan fakkeenyaaf qondaaltota gurguddoo wal jirtan asum deebisanii warri nu keessi warraatu diktaata uumamaan amala akkasii qabdanii jedhan horeen teessanii keessa waan akkasii farda deebanii hokaasan fadha geenna tun ammoo hagam dhugaa. Qabsaa'onni Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa jiranii jireenya isaanii wareegan malee qabsoo kanaaf saba kanaaf jireenya isaanii wareegan malee mindaan qaban jireenya hin qaban wanni isaaniif namni qaamni isaaniif waa godhe isaan bobbaasee miti isaan bobbaasee jiraatee miti ofii murteeffatanii muratanii jireenya ofii dhiisanii qabsoo kanaaf jiraatan saba kanaaf jiraatan saba kanaaf wareegamaa as gaanii har'allee wareegamuu baasuutti jiru miseensonni adda bilisummaa Oromoo. Inni awlolli irratti oofamu akeeka irraa ka'uu qaba. Akeekisaa qabsoo saba kanaa galii isaa hanqisuudha. Akeekisaa dhaaba kana diiganii gaaffii saba kanaa akka deebiin arganne gochuudha. Warri olola akkasii oofu warra akeeka sana beekaa dantaa godhatee ittiin jiraachuudhaaf yookaan miindeeffamee haa ta'u dantaa adda addaa irraa argatee olola sana hojii manaa sana fudhatee warra hojjetaa jiru jennee amanna. Yoo kan dogoggoree immoo olola sanaan dogoggoree dhugaa see oofu jiraate hin beeknu.
akeeki olola adda bilisummaa Oromoo irratti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu gaaffii saba Oromoo akka galiin geenye gochuudha. Saba kana hacuuccaa jalatti hambisuudha. Sabni Oromoo waan isaaf malu akka hin arganne gaaffiin isaa deebii akka hin arganne gochuudhaaf karoorfamee yaadamee olola oomishamuudha. Ololli adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu ololli hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu.